Fini komantii rakkoo hin qabu. Ati gaafi waan uummata haifa ta'u deebis komentii cufa. Na dhaggeeffadhu laal. Fedhima isiitiin fedhima kiyyaan wal karanneetumaa waliif finnee ilmaan baatii muraasa dura osoo hin argin iidallee nagarree. Iida wajjin dabarsine iidaas nagarree sababa sadii natti fiddee dhuftee naan inni yaadan baane ganama narraa fuudhuu barbaadde galgalana kennitee ganama narraa fuudhuu barbaadde. Tikishu yaadan baane jedhee kanuma bas namni dhorkateen illee hin jiru. Nama biraatti illee bilbiltee gaafattee namoonni biraallee ni jira. Awwaan isiin taate wallaahi hin beekurra. Amma kan wallola keessanii haa ta'u. Kan wallola amma walloluu haa ta'u. Ijoollee yaaddee na argisiisi jetteeni sitti fiddee as kan jennaan galgala yaadan baane jetteeni kanumarratti wal dhabde malee ati dhoogganne jechuudha. Akkamitti dhooggadda silaa naasli koo haati tuni bara haadhaa bara. An bakka haadhaa bu'uuf hin danda'u mumkin ilmaan tiyya wajjin taa'ee gammaduu danda'a si galee. Ilmaan tiyya garuu gammachuu dhabuu dandeetti. Ana wajjin osoo hin taane haadha isaanii wajji turan. Haadha isaanii beekan. Si galee guddinni kiyyallee akkasii miti. Ana haadhaaf ilmoo nama garagara baasullee miti. Si galee miti. Kun yaada biraati si galee. An akkanatti sirraa hin fudhadhu akka biraatti sirraa fudhadhaattu dhufa. Malee na fakkaata malee kun miidiyaa gubbatti yookaan namoota yoo sadarkaa waan akkasii yoo taate malee uumaa waan biraan waan of keessaa qabu takka illee hin qabu. Wallaahi summa wallaahi an dhorkanneen ilmaan isii. Ilmoo tiyya dhabuu danda'u akka guyyaa duraanii sanitti tartiiba godhannee haasoinne ilmaan tiyya laaluu qaba waan jedhu qofa jala mureetti hime. Atillee anillee laaluu qabnaadha. Mirga itti qabdi isinillee mirga itti qabdi anillee mirga itti qaba ilmaan tanatti si galee ilmaan tennaa guddifadhuudha homaan jenneenan malee wanni ani haadhaaf ilmoo gargar baasu hin jiru ana caalaa isii bira yoo jiraatte ilmaan tii kananiitee naa guddatti ana bira yoo jiraatte har'a daddaalachaa dandeetti waan fedhayyuu godheeffane osoo kawaa godhuuf hin dandeenye miti osoo warqii uffiseeni anumaa godhuuf hin danda'u bor daddaalachuu si galee haadhumaan tolte ilmoon kaleessallee abbaaf hawaawwanni kennallee si galee nurraan hin baane wayita garagara baanillee abbaan ilmoo fudhatee haadharraa deemu nagarreenu. Ilmaan tiyya garuu gammachuu dhabuu dandeetti. Ana wajjin osoo hin taane haadha isaanii wajji turan. Haadha isaanii beekan. Si galee guddinni kiyyallee akkasii miti. Ana haadhaaf ilmoo nama garagara baasullee miti. Si galee miti. Kun yaada biraati si galee. Ana akkanatti sirraa hin fudhadhu akka biraatti sirraa fudhadhaattu dhufa. Malee na fakkaata malee kun miidiyaa gubbatti yookaan namoota yoo sadarkaa waan akkasii yoo taate malee uumaa waan biraan waan of keessaa qabu takka illee hin qabu. Wallaahi summa wallaahi an dhorkanneen ilmaan isii. Ilmoo tiyya dhabuu danda'u akka guyyaa duraanii sanitti tartiiba godhannee haasoinne ilmaan tiyya laaluu qaba waan jedhu qofa jala mureetti hime. Atilleen anilleen laaluu qabnaadha. Mirga itti qabdi isinillee mirga itti qabdi anillee mirga itti qaba ilmaan tanatti si galee ilmaan tennaa guddifadhuudha homaan jenneen malee wanni ani haadhaaf ilmoo gargar baasu hin jiru. Ana caalaa isii bira yoo jiraatte ilmaan tiyya kananiitee naa guddatti. Ana bira yoo jiraatte har'a daddaalachaa dandeetti waan fedhayyuu godheeffane osoo kawaa godhuuf hin dandeenye miti osoo warqii uffiseeni anumaa godhuuf hin danda'u. Bor daddaalachuu si galee haadhumaan tolti ilmoon kaleessallee abbaaf hawaawwanni kennallee si galee nurraan hin baane wayita garagara baanillee abbaan ilmoo fudhatee haadharraa deemu nagarreenu. Ilmoon tapha haadhaatti haadhumaaf ilmootu waliin tola azaan abbaa jira. Azana ageessanii azana sibira jira. Dhugaadha. Dhageettaan uummata I think anillee karaa keessaa akkasuma dhaga'ee karaan taanetti akka waliin faamne maafi malee wal dhabbeen isaanii akkuma jirutti jira. Erga wal dhabanii bubbulaniiru xiqqashu afaan keessa ka jaarsaaf jaartii waluma lolti san manguddoo qabdi. Manguddootu araarsa jechuudha. Manguddoon haa araarsu wal dhaba isaanii. Kakara biraa mootu kunoo kama afaan isaatirraa dhageettan kana. Isa ilmoo narraa fudhatanii namni ilmoo namarraa fudhatu hin jiru biyya kanatti. Filiis ijoolleen kennu ijoolleen shamarranirree hababaaf haayiskireemii asirratti diyaaspooraan isinitti kennu jettanii maqaa jaarsa keessan hin balleessina ilmoo keessan hin ilaalsina dhuguma isinitti himu. Every single person jechuudha dhugaa isinitti hima. Hin ashmonoommonina asirra.
وما ركون يجوا يورا كتر سنتي كرنا كم ركتا كم تكرتا ترتيجو والله أنا سنتي ما سيفونا ما سركين سيجو وانا ممكن رفورا ألتو ريان سيركين كابتو سني قال متي الفراجر ما ورث في الدنيا لا أصلي وارفعه مجامو توام وجوله وارفع جرتو بود وجوله يوكاته وان تولى في سني قال متي أنا ما دوغا سنتي ما أنا ما نسيم بيكا سيفو سيم بيكا يجوله إنسان اللي يالكبرا وجمان سنون دكنا دبات الرحم بيتاني ولا بين جارساب جارتي تكون كل هجر نامن الموت كابويو نرى كابي إن كابو ولا با الموت كوري كابويو يجوا أنا ما أنا فاضي سينا ما أنا بروسا كده ما أنا بروسا بدي سينا يو بربادي كله ما كيو جيم بكفين ده يبدأ تربان تكوت تيجال تفنا يجوا ما أنا بروسا تيفيدي إنفيدو فيدي رتي ما بقولك مفنّدين تربان لما صدي فاورين أولوجر جارساب جارتي ولا أبونا ما يروجوا تونو جوليشن Ujolation, video. Oh ya mani bisa. Ujolation. Kana bijaraken. Ujolle kun ujolation. Biya gutuda, ganda gutuda. Sinigale miti. Tifu atille nama jalat, nama amant. Mangudo amantu timadu. Aman rako aman. Oma rako kabuanile fitu dandaya. Ummatalle tiwamu dandaya. karaa itti wal bira teettanii biyya kana keessa itti baatanii fi ilmaan keessan itti guddifattan irratti yoo hojjettan bareeda. Qabamtee dhukkubsataa jirti si galee kanaafuu dhimmi laallatu maali dhaqee si hin hubanne namoonni asirra anaktiivistiidha jedhanii asirra guyyaa galgala ganama iyyaa oolan maali dhaqanii si hin hubanne maaliif ilaalle rakkinne si sammaa furuu fi dadhaban. Sigale jira ilmaan ishee yoo kana yoo isheet nama kee ati live ishee irratti dhaggeeffatte mooyi nama achi Kaayiroodhaan waliin haasoftu yoo qabaatte yaani namooti anti jammar Kaayiroo jira dhaggeeffadhu ana jandaalle maali ijoollee miti jechuudha dhimmi kuni ana fakkeenya sagalee isii qilleensarra oolchee fi gubaa isii Oromoon akka hubatte waan godhuu fi qabdu godhuu fi barbaada akka mataa biyyaatti jechuudha sigalaani taada kunniin ijoollee warra Kaayiroo tiktaakii irra soo taani dhageenya wanna kana waan jiru wajjaan baasii nu himiinu waan akkasii eega barbaadde waan jiru wajjaan baasii himiati yoo waan kuba qabdu qabaatte jechuudha yookaan ammoo isii asii nu jechuun waan dandeenyuun gareellee ijaarree ni gargaara homaa rakkoo miti fakkeenya namni tokko yoo dhibame yoo inni laallamee qorsa dawaa akkasii san arganne malee akkanumatti jechuun isiin qofifattee yoo zim jettee tumaan himateetti namni akkamittiin beekee isii gargaarasa himachuu qabdi bardubbachuu qabdi isiillee nufirraa. Ani online beeku yaani abbaa warraatti sirraa fudhatudha. Abbaa warraatu duraaniyyuu inni hojjetaa tureeti ishiin daa'ima manatti guddisaa turte har'a ammoo jireenyuma ittiin guddisu mataa isaatitti ittiin guddisu argateetuma irraa fudhatee ilmaan addatti. Ani warri kana argeera kaleessa moo gadda viidiyoo waliin waraaba inni duraan argeen beeku garuu guyyaa lama. Abbaa manarraa fudhatee jira mucayyoo siin jechaa jira mucayyoon baay'ee lubbuu shuun tura jedhu dhugaa mana godhaatu. An viidiyoo waliin argeera takka argeen beeku garuu kaleessa viidiyoo daa'imman waliin isaa gangalatu mana keessa. Ijoolleen abbaa bira jirti. Siifuun abbaan immoo gargar jirani. Isinii galee amma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.